Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Yooyaa malee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadha bakka dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keen am jalqaba. Guyyoota muraasa keessatti humnooti Tigraay hidhattoota isaanii adda waraana irra baasuuf deeman. Naayiroobii simmaddat ጊዜ ሰሌዳ መሰረት akkaataa waliigaltee Naayiroobiitti inni duraa waa'ee waliigaltee nagaa waraana hubachiisuudha. Godini Booranaa badhaatu albuudaa jedhan ogeeyyiin maal faatu jira? Wanni jirri jirta albuuda akka warqii albuuda akka habajamuudhaan albuudii Imiraantiin jira Akkoomeriin jira Soormaliin kulleen gosoota albuuda kana. Reef jumlaa lammiilee Itoophiyaa Malaawiitti argamee tureen namni to'atam. Kanaaf oduu dabalatan waliin tura an Aslee Galgaloo. Nuudhiyaadha dhaggeeffattooteenna oduuteen jalqabaanii humnoonni Tigraay hidhattoota isaanii guyyoota muraasa keessatti bakkeewwan waraanii Turkeessa baasanii bakka biraa qubsiisan himan. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa waliigalteen nagaa mootummaan TPLF waliin irga'e hatattamaan hojii ooluu irratti ministeerri muummee Abiy Ahmad waliin mari'atan. Mariin kunin yeroo humnoonni Tigraay waraanii Eertiraa fi Amaara badii machaa jiranitti dhaga'ama. Ammayyuu ittaana isanitti hima. Mootummaa fi TPLF erga waraana karaa nagaan xumuruuf waliigaltee ragaanii torban 3 ta'eera. Torban darbee eegalees uummata waraanaan gargaarsaaf saaxilameef nyaatii fi gargaarsi garaagaraa gara Tigraay imalaati jira. Garuu baay'inaan hin seennee jedhu qondaaltonni TPLF. Akkaataa waliigalteen humnoonni Tigraay meeshaa hiikkachuu fi waraanni raayyaa ittisa biyyaan ala jiran immoo Tigraay keessaa baafamuun erga takkaa raawwata. Haa ta'u malee waraanni raayyaan ala jiran yoom akka ba'an daangaan yeroo hin kaamne. Tibbanaan ga'oonni Tigraay waraanni Eertiraa silaa ba'uu qabu inumaa badii raawwataa jira jechuun himataa turan. Humnoota naannoo Amaaraa irraa Tigraay seenan jedhanis badii kanaan himatanii. Himannaa kanaaf Eertiraanis ta'e mootummaan Itoophiyaa waan jedhe hin qabu. Akka Tigraay ba'aniifis hawaasni idil-addunyaa fi Ameerikaan dhiibbaa taasisan jechuun torban darbe ifatti waamicha taasisaniiru. Qondaalli Ameerikaa waliigalteen nagaa hatattamaan karaa raawwatu irratti Ministeera muummee Abiy waliin mari'achuu ibsaniiru. Yeroo ammaa dhukaasni dhaabatus dhimmi waraanni Eertiraa ba'uu gaafatu gaaffii ijoo gama Tigraay irra deddeebiin ka'aa jirudha. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antooni Bilinkan carraaqqii mootummaa eeraniiru. Naannoo Tigraay fi naannolee ollaa Affaarii fi Amaaraa keessatti deeggarsa hin daangofne qaqqabsiisuu fi tajaajilawwan bu'uuraa deebisuuf sochii mootummaan taasisuuf waajjirri isaanii beekamtii kenneera. Humnoonni TPLF waraana dhaabanii mareetti akka dhufan Ameerikaan guddaa gumaachuu kana dura aangawaan Itoophiyaa dubbatanii turan. Akka waliigaltee kanaatti humnoonni Tigraay meeshaalee gurguddoo hin hiikkatu. Haa ta'u malee poolisiin naannoo hin jiraata. Ajajaan humnoota Tigraay Jeneraal Taddasaa Waradaa ibskalee miidiyaa naannoo Tigraay kennirratti waa'ee waliigaltichaa hubachiisuun akka taasifamaa jiru hima. Itti aansee guyyoota muraasa keessatti adda waraana irraa waraan buufata tokkotti sochoosuun akka eegalamuu dubbata. ናይሮቢ ስምምነት ጊዜ ሰሌዳ መሰረት የመጀመሪያው ከሰራዊቱ akkaataa waliigaltee Naayiroobiitti inni duraa waa'ee waliigaltee nagaa waraana hubachiisuudha. Ajajaa loltuu eegalee hanga sadarkaa xumuraatti jiru jechuudha. Dhimma kana tarii guyyoota 2 keessatti guutumaan guutuutti ni xumurra. Isatti aanee disengage yookiin immoo loltoota naannoo walitti bu'insi jiru kaasutu itti fufa. Kunis waraanni adda waraanaa irraa adda ba'ee buufatni waraanaa cufamanii lafa waraanni qubatu geeffama. Buufanni kun qophaa'eera. Waraana bakka kana geessuun ittaanee raawwata. Akkaataa loojistiikii qabnu irratti hundoofnee yeroo tokko yookiin immoo guyyoota muraasa keessatti bakkaa sochoosuu dandeenya. Waraanni naannoo Tigraay keessa socho'u ajaja tokko jala waan socho'uu fi wanti to'annoon ala ta'u waan jiru natti hin fakkaatu. ከቁጥጥር ውጭ የሚሆን ነገር የሚኖር አይመስለኝም። Poolisiin Malaawii reef jumlaa lammiilee Itoophiyaa Malaawiitti argamu waliin walqabatee nam tokko to'achuu beeksise. Namni Tadikiira Mafubiza jedhamu kunin ilma pireezidantii duraanii biyyattii Piiter Mutharika ta'uu ibsame. Baatii dabree awwaalchi jumlaa godaantota Itoophiyaa 29 ta'an kutaa bulchiinsa Malaawii bakka Mizimba jedhamutti bosona keessatti argamee ture. Gabaasa Imaanuel Gunzaa Galaana Balaay qopheesse. Ilmi guddisaa pireezidantii duraanii Malaawii adamsamaa erga ture booda ofii harka kennachuu poolisiin ibse. Tadikiiraan roobii har'aa magaalaa guddoo biyyattii Lilongwe keessatti
poolisiitti harka kennate. Dubbii himaan poolisii biyyatti namni amma harka kennate kun awwaalcha jumlaa Moozaambikitti argame keessaa harka akka qabu ragaa cimaan jira jedhama. Reeffi awwaalcha jumlaa namoota 30 hunduu ka godaantota Itoophiyaa seeraan ala gara Afrikaa kibbaa galuuf yaalanii akka ta'e amanama. Ji'a tokko dura wayita awwaalchi jumlaa kun argamu ibsa ka baase poolisiin Malaawii namoonni reeffi isaanii argame kunneen umuriin isaanii waggaa 25 haga 40 akka ta'u ibsee ture. Sababa maaliin akka du'an qorannoon gaggeeffamaa jiraachuunis ibsamee ture. Malaawiin dhuma waggaa kanaarraa kaasee godaantota 221 to'annoo jala ka oolchite yoo ta'u isaan keessaa immoo 186 ka ta'an lammiilee Itoophiyaa akka turan poolisiin himeera. Mootummaan Itoophiyaa mootummaa Malaawii waliin ta'uun dhimmicha qorataa akka jiru dubbii himaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadder Mallas Alam dubbatanii turani. Malaawiin ulaa godaantotni Itoophiyaa seeraan ala gara Afrikaa kibbaatti seenuuf yaalanidha. Dhaggeeffattootni amma oduu gabaabaa addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii daandiin qilleensa Itoophiyaa balaalii xiyyaaraa gara naannoo Maqalee eegaluu fi qophiirra akka jiru hoogganaan dhaabbatichaa dubbachuu miidiyaaleen keessa gabaasan sababa waraanaan balaaliin addaan citee ture. Afrikaa kibbaatti jisaadaan dabran keessatti namoonni 83 gudeedamuu gabaasni akka argisiisa. Ministeerri poolisii biyyattii miidhamtoota kan keessa namni umrii xiqqaa daa'imman 7 ta'uu himan. Namoonni akka kan hojjetan 68 qabamuun umrii hidha guutuun adaabamuu himan. Eegii dilbaata dabree haleela qilleensaan shororkeessitoota 254 jeeftee Turkiin hidhatoota Kurdii shaleelluu fi Siiriyaa seentu doorsisaa jirti. Jalqabjii kana haleela boombii Taakii Istanbulitti raawwateen namoonni 6 hordofee tarkaanfiin kun fudhatamee jedhan. Waraan cimaa Koongoo gaggeeffamaa jiruun konkolaattonni fe'umsaa 100 lakkaa'aman daangaa Yuugaandaa irratti hafuu himan. Konkolaattonni kunneen 3 ol daangaa irratti turuu daldaltoonni himan. Godin Booranaa bakboonii yeroo dheeraa miidhetti albuudii argamuun abdiin namoota kaasaa jira. Aanaalee godin Booranaa 13 hundi keessatti albuudii jiraachuu ibsan. Wajjir albuudaa godin Booranaatti durtaa ogeessaa waan lafa qoratu Abgalmkunaa waggoota 3 fi qorannoo kan gaggeessaa jirra jedha. Lafteen Booranii golboo jettuun lafti kun lafa bobaa kana daajii qaba. Bobaan kun akkasuma gara taltallee kanallee cufattam gara wandoo kan cufa qotanii eegi baasanii mootummaan shaffane akkasitti lafti Boorana lafa albuudan badhaate amtaati ammaan talaqab naa dubbisa kana namallee qorannoo ta'ee mujjira. Hayi albuud qorachuu jira. Namni eegaa takka qorannoon gurguddoon irratti hin geggeeffamne amma warri Oromiyaa illee barkana mooyyal qofayyuu rammiileen qabatan qorannoo gad fagoo ganna lamaa fedhanii ambaajetti qabatanii. Kaa qabate mootummaa naannoo moo mootummaa godina? Mootummaa naannoo qabate. Qorannoon sun illee gandi tokko ofirratti ganda arbaleen. Wanni kun sibiila warqii fi ayreen jedhan kana jira. Kaan sibiila kaan albuuda kumturi sun jira fayyadanii jira. Waan kan irratti duuba lafti tun warqii gartee jalqabdurii uumamti qabdii jedhanii gartee amma wanni kun horii guddaa albuudii kun tokkochi albuuda giraamaan gurguramu jira ka giraama gaditti gurguramu jira ka tooniin gurguramu jira ka kiiloon gurguramu jira albuudii kun albuudii akka addunyaatti jiru ka dhageenye albuudii godin Boorana keessatti gammaa nu irra dhaqqabne hin jedhin diyaamenti qofa waan kanallee dhahaa isiin keessatti argamta laayyoo agarree amma itti deemu jira. Kanaafuu wanni hin jirti albuudii akka warqii albuudii akka kabajamuudhaan albuudii imraandiin hin jira akkoomeeriiniin hin jira tormaliin jedhani tormaliin kulleen gosoota jiru albuudii akkana funchuutiin jira ageettii jedhani ageettiin tun hin jirti rubbiin jedhani rubbiin hin jirti albuudii hundi albuudii kabajamu oppaalii jedhani oppaaliin hin jira saafaayirii jedhani saafaayiriin kun albuudoleen akkana funchuutiin albuudii guddaa jira albuudii jireenya ta'uu jedhani albuudii sooddiin albuudaan industirii jedhani wanni akka fakkeenya magaadoo akka soodda horii nyaatuu funchuutii akka silooraayidii jedhan albuudii funchuutiin iyyuu hin jira kaan ammoo maayikaa jedhani maaskoovaayit albuudii fakkeenya akka beekta bibilliqaa wayi iskiriinii moobaayilii kan fa'i iskiriinii kompiitara iskiriinii televiziyoonii kan cufu isirraa hojjetan albuudii funchuuf guddoo huufamee isa guddaan jira huufa akkasumas mirsaasii namni wayii namni qoru kan cufayyuu girafaayiteedhaan mooyyaleetti argama funchuuftiin iyyuu hin jira albuuda akkana kan albuudii akka ayreenii albuudii industirii ta'u akka taantaleenii hemataayitii jedhanii kiroomaayit jedhanii albuudaleen sibiila ammoo waan akkam qorqooroo mismaar mana waan akka qorqooroo kan cufu irraa hojjetan kun cuftin iyyuu jiru kwaarz jedhanii yookaan albuudii fakkeenya amma waan akka saatii kan cufa yookaan mastaawoti
albuuda akkana funcuftinu jira jechuudha. Akkasumas fakkeen amma akkama simmintoo amma funcuftinu iyyuu puumii fedhanii funcuftinu waan akkana irraa hojjetan funcuftinu jira man keessa mafatanii jedhan funcuftinu marbilee jedhanii amma albuuda akkana funcuftinu akka jedhan kan akka giraanaayitii akkasii funcuftinu jira. Qabeenyi uumamaa lafa hedduu keessa jira. Qabeenyi uumamaa kan jiru kan ammoo yeroo baay'ee warri faayidaa irraa argatu kooppareeshinii biyya alaa. Akka wanni akkana kun hin ta'an akka warri faayidaa kan irraa argatu warrum godina ta'u karoorii keessa maani? Gaafi dansa nu gaafatte uummata kanam kooppareetiiviin jaaru jirra. Uummata kan fula cufatti fula albuudu kun itti argamu cufatti fula albuudu akkanaatti argamee fula kanallee uummata jaara jenne achiin dudduubatti gabayaa barbaadanii fi gabayaa walfidhanii fi gabayaa uumamee akkanaan amma warri dhiyeeffachuu jirullee cufii jiran maanta yaa hojii seenanii fakkeen nama jalirratti fula mormora jedhanitti albuuda marbileedhanii akkasumas albuuda kwaar jedhanii yookaan cabbii albuuda kan irratti uummati ijaaramee kooppareetiiviin ijaaramee gar nam 200 gar miileen ijaa akkanatti baankii qaba dija keessatti. Aanaa Dubluqiitti ogeessa eeyyama albuudaa akka taa'e Roob Mohaammed albuudaan kun argamuu fi gammachuu guddaa qabaachuu himan jireenyi hawaasaa guutuma guutuutti akka jijjiiramu abdii guddaa qabnaa jedha. Waan argan kan ammoo uummata kan fayyadama goonaa inni itti murteeffanne kanaan dura qarsa dambii jedhamee dhaha giraanaayitii irra nam ijaarre ture. Dhaha giraanaayitii irra nam ijaarre gandi sun nam 380 haa ta'u uummati suniin fayyadama ta'ee waldaan gandi sun cuftiin waldaa waan sun ka'ee waan jiruuf amni xiqqa kaampaanii dhaabatee irratti hojjetuunitti uummati sun fayyadama ta'ee jira. Garkuma 400 fi akkas argatee jira. Waldaan callaan mani barumsaallee kophaa galiin galaas. Waldaallee kophaa galiin galaas. Akkasuma gandallee kophaa galiin galaas. Akkasitti uummati sun gaaf sunitti waan hedduu irra fayyadamee jira. Goobsoo gubbaa haa jiru gandi tokko goobsoo jedhanii kan gubbaa jiru dhaha hedduu wal keessa jira. Dhaha sun ammoo yoo qotanii baasanii boriif uummati kun in jijjiiramaa dhibbatti inni akka malee abdii irra qaba. Gabayaa warraa barbaadat moo isaniitti warri aanaa barbaadaaf? Nuttuu barbaaduuf jira. Isaanillee ni barbaadata. Gatii isa waan beekuuf qulqullinni isa beekamu waan qabuuf haga isaa bacu qorachiisnee uumattu iyyuu gad deebisa jira. Qabeen qotiinsa suniin uummati qaba? Hin qabu. Gatii guddaa barbaada. Humni isaaniitiif fayyadama. Istiil agamma humni isaaniitiif fayyadamanii ammoo gatii gahaa osoo hin argatinu jiran. Maaliif ennaan daldaltooti dhuftee gatii irra rakas gootu. Maaliif ennaan qorannoo waan hin adeemsifanii. Dhahaan kun omaa nuti gatiin qabuu fayyadaniin gatum irra cabsanii waan isaan itti laffaan kaanii gatii xiqqaan irra bitanii akkasii bira deema turan. Amma yoo dandeenye isaan birri qusatanii ufiinu waldaan suniyyoo qabeessee akka dasta kuufattaate maashina isaan kireeffatanii maashin haal mijeessinee fi maashin kireeffatanii irratti hojjetan godhaa jira. Waancaan addunyaa baranaa raajii dhageessisuu itti fufee jira. Tapha addunyaan qalbiitti kenniteen Jaapaan Jarmanii 2-1 injifatte. Ammayyuu itaanaa dabalataan sanitti hima. Jaapaan duubaa kaateetti Jarmaniin 2-1 kan injifatte. Egaa kubbaatu akkana qabxiin eegamnee gaafa galmaa'u namuu daawwachuuf oonnata. Waancaan addunyaa baranaas kana qaba. Kaleessa Saawud Arabiyaan biyya Meesii Arjentiinaa irraa aantee har'a lammiileen ishee boqonnaa keessa oolan. Har'a immoo Jaapaanitu Jarman irraa aanee gammachuun Tookiyootti goobane. Kun biyya Eeshiyaaf milkaa'ina guddoodha. Jarman kan waancaa addunyaa si'a 4 ol kaafteef immoo waan dansaa miti. Taphaarraan Jarman taphicha irraa aantus galchuu hin dandeenye. Taphataan Maansiitii Gundoogaan dursee Jarmaniif galchus qabxii 3 waan itti argatan hin turre. Warri Jarman mudannoo akkanaa waggaa 4 duras qabu. Yeroo waancaan addunyaa Raashaa qophaa'e irratti ramaddii isaanii keessaa arfaffaan xumuran. Achiis yeroon qeetti deebi'an. Amma garuu tapha dabalataa 2 qabu. Tokko gaafa dilbataa Ispeen waliin taphatu. Jaapaan immoo gaafas Koostaarikaa morkatti. Sagaleen firimbii taphni xumuramuu akeeku gaafa afuufame taphattoonni Jaapaan gammachuuf dirree seenan alaabaas mirmirsan waan waancaa ol kaasan fakkaata ture. Taphii Qataarii taphatamaa jiru eegalee har'a guyyaa 4ffaa taphareefuu Ispeeniif Koostariikaa waliin taphateen Ispeeniin 7-2 injifatte. Dhaggeeffattootteen sagantaan irraa ganuma nu waliin turuu keessaniif ulfaadheessaniin jenna. Mammaasii galgal kanaa galataan gatii hin jenne achumaan badii hin jenne jedha. Hiikan isaa maanii kooment keessan nu beeksisa. Sagantaa kan qophees ammayyuu itaanaa gam teknikaatiin Deevis Masaaru keessaniif dhiyees aan asli galgalooti. Akbor isaatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaadhaan bulaa.